Okay, amen. Anaafeti Oromoo miti. Oromummaan tokko nu godhaare nutiin. Warra ifaaf dukkana nuun jedha bar wangeelli. Hold on kaaboo suuta jenna arraas guyyuu waggaa dhuftee naguma qiyaamaan dhaabnu dachii baxabaxaniin deemnu akka mana farshoodha. Okay, ifaaf dukkanni tokko. Anaafeti dhiira moo dhiiraa miti? Aniifati dhiira yeroo jedhamu. Dide shakki qaba dhiira ta'us gurbaan. Anaafeti dhiira moo dhiiraa miti? Aniifati dhiiradha. Amen. Tokko miti dhiirummaa irratti. Dhiirummaa adda baasi akkas specifically ekelee irratti yoo jette akkasitti hin ta'a. Okay. Dhiiraa mi wal tokko mi anaafeti duba tokko. Anaafeti qaama tokko. Qaama tokko aniifati qaama tokko miti dhiirummaa irratti waan jetteefi tokko ta'an. Suuta. Dandeettiin xiyyaafitee tokko. Tokko miti. Goobas beekumsi xiyyaafitee tokko. Tokko miti. Okay. Dheerinni xiyyaafitee tokko. Keessa oolte Abuu Mu'aaz. ምን ማለት ነው? ኤረሲተ ካ gara point itti deemi. Kanaafuu waan takkarratti kan tokko miti Yesuus Kiristoos abbaan tokko. Aniif abbaan tokko jedhe gooftaa Yesuus. Abboon jeesin jenne afaan Oromooti. Yesuusii fi abbaan tokko eeyyee miti takkaanan jedhe. Kaaniif abbaan tokko jedhe kaa Yesuus. Okay, maaliin tokko? Waaqummaadhaan. Okay, Waaqayyo abbaan gartee jalqaba bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumee jedha Museen. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti jalqabatti Waaqayyo bantii waaqaaf lafaa uumee jedha. Okay. Waaqayyo kan jedhu san eenyu? Yeroo Waaqayyo bantii waaqaaf lafa uumees immoo Yesuus Kiristoos jira. Karaa Yesuus uumame waan hundun. Akkasiin jedha. Dhaggeeffadhu. Kijiba kun Musee Phaawulos tu dhengata dhufee jedhame Yesuus akkasiin sanyii dhaabbadhu. Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume Museen yeroo jedhu Waaqayyoon san eenyu? Qofaasaan uumne Waaqayyo. Abboosan siin hin jenneen naaf idda feetu si gaafadhe afaan Oromooti. Waaqayyo Museen akka jedhe jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume jedhe. Karaa kam uume? Na dhaggeeffadhu kaa deebisi kanuma dura karaa fi gartee mangadii sin gaafanneen. Kan jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume Museen jedhu san Yesuus immoo Waaqayyo abbaa qofa. Yesuusin alatti wanti uumame tokko iyyuu hin jiru oddoo Yesuus uumame oddoo hin jirre. Kana Phaawulos tu jedha dubbii Phaawulos hin gaafadhe dubbii raajii Museetiin si gaafadhe Museedha. Maaliif wangeela adda qoota Phaawulos dubbii mataasaa dubbate? Okay, Waaqayyoon kophaasaa uume moo lafaa fi samii namaan gargaarsifatee uume? Karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos wanta hundumaa kan inni uume. Bakka seera Musee keessaa naa kan gartee Waaqayyoon namaa wajjin uume kan jedhu. Uumamaa kaasee hanga mul'ataatti dubbiin sagalee. Seera uumamaa keessaa Waaqayyoon gartee qaama biraatiin Yesuus wajjin uume kan jedhu naa kan. Uumama yeroo hundumaa uume. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irrattuu koottaa jedhee. Adam isa dhiisan sin gaafanne waa'ee Adam sin gaafanne okay. Waaqayyoon bantiiwwan waaqaa fi lafaa Yesuus hojii qaama itti hojiin uume qofa naa kanni seera uumamaa kakuu moofaa keessaa naa kanni osoo kakuu haaraa ittiin dhufne dura. Kakuu moofaaf kakuu haaraa situ adda qoqqoode sagalee Waaqayyo. Adda qoodamtuudha. Waan siin jedhee dhaggeeffadhu. Isa antikiraayistoonni barsiisa akka isaaniif ta'utti haasa'ani malee. Sanyii. Ti dhaga'an jira. Seera uumamaa kakuu moofaa dura moo kakuu haaraa dura? Duraaf boodan jedhiin. Macaafni qulqulluun afaan Oromoo sabummanni kun afaan Oromoo dhiiftanii dhufini suutanaa deebisika waan jedhe sanyii kakuu Museetiitu dura moo kakuu haarawaatu dura? Kakuu haarawaa. Na dhaggeeffadhu. Macaafa uumamaa jalqaba booda jettee kanaasottu situ akka barsiisni Kiristoos kufaatii qabutti akkasitti adda qoqqoodda malee sagalee Waaqayyoo uumamaatti hanga mul'ataatti dubbiin afaan Waaqayyoo keessaa ba'u. Okay, seera uumamaa dura moo gartee mul'ata Yohaannisiitu dura? Seera uumamaa sana isa Waaqayyo uume hunduma isaa ilma isaa. Afaan Oromootiin si gaafachuu jira. Afaan Oromoo si gaafachuu jira. Okay? Uumama jennaan dura sitti fakkaate miti sitti? Afaan Oromoo si gaafachuu jiran. Afaan Oromootiin si wajjin dubbachaa jira. Kitaaba keensii bana. Maannaa banta ragaadhatu dhiyeeffata miti siin maaltu gashe? Uumamni hundinuu bantii waaqaaf bantiin lafaa karaa Yesuus Kiristoos uumame malee oddoo Yesuus Kiristoos hin jirreetti homti tokko hin uumamne. Na dhaggeeffadhu. Koota gartee
ilma namaa uumnaa jedhe moo bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumnaa jedhe waaqayyoon gargaarsifate waaqayyoon kee qaama gargaarsifatu qabaayyee. Ayyee uumama garte. Waan jedhe uumaan san Aadami moo bantiiwwan waaqaa fi lafaati? Isuma bantii waaqaaf lafaa kana uumetu. Afaan Oromooti afaan Aadamii fi bantiiwwan waaqaa fi lafaa kamtu dura uumame? Bantii waaqaas bantiin lafaas namni soddoo Yesuus Kiristoos. Ooyi na dhaggeeffadhu. Obboleessoo na dhaggeeffadhu. No. Hin jallisiin wangeela hin jallisiin. The simple answer is deebise. Waan si jedhe bantiiwwan waaqaa fi lafaa Aadam kamtu dura uumame? Bantiin waaqaa bantiin lafaa Adam oddoo Kiristoos hin jirretti hin uumamne. Odduma Kiristoos jiranitti uumame. Kiristoositu Asasin gaafan afaan Oromoo ni beeytaati. Kiristoosiin alatti wanti uumame tokko iyyuu hin jiru ragaa sii kennu. Mee peentu matana sammuu isaanii dhaggeeffadha. Waan si gaafadhe bantiiwwan waaqaa fi lafaa Kiristoositu uume. Na dhaggeeffadhu. Waan si gaafatiin sammuu kati muroo Kiristoos waantu bane bantiiwwan waaqaa fi lafaatii fi Aadam kamtu jalqaba dura uumame? Uumama hundumaa Kiristoositu uumeedha. Addaamii fi bantii waaqaa. Kana sin gaafanne. Haleluuyaa. Walxe. Waan sin jedhe. Haleluuyaa gaaf tokko numa jetta giddiin qabi. Sanyii na dhaggeeffadhu. Amma kana booda wallahi daqiiqaa takkitta na booda sin gaafadhu. Yoo diddee dhiira biraatitti dabarsadha zila warra erga. Maali si qofaadha Allaan isin kakata wallahi yoo itti waan. Dhaggeeffadhu kabajaadhaan haasayu akka nama gurra qabuutitti waan gurraaf cinaa keessee waan hin jedhin nama dhaggeeffadhu. Gaafiin si gaafadhe ilmooni qabdaa sin jedhan hin qabu moo jedha namni. Okay? Waan si gaafadhu dhaggeeffadhu daqiiqaa takka calla qabda. Yookaan sa'a dhiise pheenxee hojii gartee sa'a westi goruu dhiifne nuti. Bantiiwwan waaqaa fi lafaa irraan si deebi'a. The heaven and the earth and the Adam who was created the first. Heaven. Amen. Waaqayyoon thank you. Waaqayyoon koota bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumnaa jedhee bakkuma feetetti gargaarsa yaammatee jira. Eeyyee hin argine. Eeyyeen. Bakka waaqayyoon koota bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumna jedhee naa kan nama wangeelarra. Kolaasiyaas tokko 15 baase. Baasi dubbise. Ayyee. Paas. Koota lafaa fi samii uumna. Amma dhaggeeffadhu. Uumamni tokko Kiristoosiin alatti akka uumamne. Haaloo kuni waan Phaawulos mana fidu deemtaa niin fura isa okkee fidi. Bakkuma waaqayyoon dhaggeeffadhu. lafaa fi samii uumna. Paas gabbaay. Na dhaggeeffadhu. Afaan Oromoo gaafiin kiyya maali dura? Obboleessoo. Gaafiin kan koo maali? Gaafiin kan kee. Samiin yeroo uumame waaqayyo koottaa samii uumna eessatti eenyu waammateedha. Akkas hin jenne sin. Akkas bakkuma waaqayyo na dhaggeeffadhu afaan Oromoo hin jarjarta. Waan gartee addaa isin keessa jira lallaba addaa waan jedhe waaqayyoon koottaa bantiiwwan waaqaa fi lafaati uumnaa jedhee bakka itti lallabe waaqayyoon qaama gargaarsaa tokko yaammate naa kan. Ayyee amma dhaggeeffadhu samiin uumama ta'uusaa beektamii. Aboon kanas waan fete ijaa oli. Obboleessoo na dhaggeeffadhu. Rabbii sodaadhu naa deebisi. No, gaafii gubbaan nan gaafata. Samiin kun bakka waaqayyoon Abuu Mo'aaz kabaja godhadhu naa deebisi. Keewwatuma san dubbisi. Ansan sin gaafata. Na dhaggeeffadhu. Samiin kun uumamamii. Samiin uumamamaa uumama miti. San sin gaafanne. Boodarra feetu na gaafatta. Bakka waaqayyoon koottaa lafaa fi samiidha uumnaa akkuma Aadam koottaa akka bifa keenyaatti nama hin uumnaa jedhee koottaa jalqabatti samii fi lafa uumnaa kan jedhe waaqayyoon dubbate ni jirti naan jettee dubbisi. Dhaggeeffadhu. Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irratti sii dubbisi. Hangan dubbisee xumurutti na jalan dubbatiin. Kanan sii hima. Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irratti akkas jedha. Kiristoos jedha. Dhaggeeffadhu. Eenyu jedhe miti wangeela jedhe. Natti himaa deema eenyu jedhe. Qaama jedhes natti himaa deema. Macaafatu jedha macaafa qulqulluu. Macaafa irratti eenyu jedhe waaqayyo obbo moo harree bal'aam moo seexaana moo Yesuus moo raajota moo Musee moo eenyu jedhe nin katabadha. Ismaartii kan ta'e duukaa buutu gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee Yesuus Kiristoos nama ifee fi Phaawulositu dubbachaa jira. Dubbi itti fufi. Phaawulos dubbii mataasaa dubbate. Itti fufi Phaawulos jedhette itti fufi Phaawulos. Amen. Bareeda katabe boodan dagatiin. Bala wangeela kuffisatti Abuu Mo'aaz fi makee kufta malee. Wangeelii fi wal kuffisa itti qote. Itti fufi. Wangeelli quraana miti ofiisaa ofuun kuffisu. Dubbii Phaawulos narratti qaree. Dubbisi dubbii Phaawulos amma. Dhaggeeffadhu gurra kee qoradhu sirriitti Abuu Mo'aaz. Ayyee. Dubbii Phaawulos amma dhaggeeffadha jiran. Kiristoos dhaggeeffadhu.
Kiristoos bifa Waaqayyo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa duras dhalate. Wanti Waaqa keessa jiruu fi wanti lafarra jiru hundinuu, wanti ijaan argamuu fi wanti ijaan hin argamne, warri teessoorra taa'anii fi warri mootummaa qaban, warri bantii Waaqaa keessatti gooftummaa fi aboo qabu jedhamanii sodaataman, isaan uumaman. Wanti hundinuu karaasaa uumame. Isaafis uumame jedha. Kanaafi qo'egaa bantii Waaqaa jedhi, bantiin lafaa jedhi, Addaam jedhi, uumamni hundinuu oddoo Kiristoos jirutti karaa Kiristoos uumame malee Kiristoosiin alatti. Amma illa labin amma ni jedhu akka hinduutiin dhaggeeffadhu amma dubbiste waan jedhe mee eessatti Waaqayyoon koota bantiiwwan Waaqaa fi lafaa uumna jedhee yaammate. Eenyu jedhee jalqabe tokkoffaa irratti Kiristoos jedhee hin jalqabne. Na dhaggeeffadhu Phaawulostu waan Phaawulos natti himuu jirta waan kalee. Eessatti Waaqayyoon na dhaggeeffadhu. Waa'ee Phaawulos maqaa na'i. Suuta Phaawulos dubbii Phaawulos natti himuu jirta waan Yesuus himi dubbii Yesuus himi kuni. Phaawulos namuma akkasiitiin nama maqaa dhaamu miti nama ismaarti ta'e. Na dhaggeeffadhu wangeela kee kana keessa dubbii Waaqayyoo dubbii Abbaa dubbii Raajootaa dubbii eenyutu jira dubbii Phaawulos miti. Jedhe kan didini. Sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaaf hubachiisuudhaaf qajeelchuudhaaf dubbii baay'ee keessa jira. Kanas Phaawulos maa jedhe dubbii Yesuus himi kunillee Phaawulos maa jedhe Yesuus jedhee hin beeku kana na dhaggeeffadhu. Phaawulos dubbii mataa isaa dubbate. Na dhaggeeffadhu siimin kana fadha Phaawulos dubbii mataa isaa dubbate. Siifin fadhii isaa dubbata siifin ma dhaggeeffadhu fadha kooti irra waan gartee ergaa seexaana naa kenname jedha. Amma kana ilaali sammuu kee attaak waan. Okay. Namni Yesuus ittiin baratiin Yesuus hin jaalatiin naan jedhu ni jira mee islaama ta'e. Na dhaggeeffadhu maal itti godhame kana dabdaabbee abiyyiin dubbisuu miti na dhaggeeffadhu waan si jedhe. Quraana miti macaafa qulqulluu barreesse Phaawulos. Ijoon kiyya hin deemu dhaggeeffadhu waan jedhe bakkuma mee Waaqayyoon koottaa kan jedhe san kako ni beektaa seera uumamaa takka 26 irratti eenyutu koottaa jechuu ture ni uumna eenyu. Ayyee bakka kanatti Kiristoos jedhee jalqabe miti Kiristoos jedhamuun jiru. Eenyu jedhe na dhaggeeffadhu akkamitti nama kana hojjaa so'inasa na dhaggeeffadhu ka nan jeeqine eenyutu koottaa akka bifa gartee keenyaa irratti gartee nama uumna kan jedhe san eenyu koottaa kan jedhe eenyu yaamu jira eenyu yaamamu jira. Kiristoos bakka kana jiramoo hin jiru amma. Aboo gaafii gubbaan nan gaafatin ka ragaan ati Kiristoos bakka kana jiramoo hin jiru. Naa deebisii sodaatiin. Naa deebisi. Gaafii kiyya gubbaa irratti waan hin godhin eenyutu koottaa nama ni uumnaa jechuu ture. Isuma seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irra jiru. Maannoo kan yaamu jiru san eenyu hafuura qulqullu moo Yesuus moo abbaadha koottaa kan jechuu jiru. Uumama tokko 26 irratti eenyu waame Waaqayyotu waame ni. Aboo eenyutu eenyu yaame qaamni the caller kan yaamuu fi kan yaamamu eenyu. Obboleesso uumama tokko 26 irratti fakkeenya fidattee sanuma si gaafadhe na dhaggeeffadhu no deebisi gaafii salphaa ofitti deebisi. Isuma uumama tokko 26 irra jirutu dubbachaa jira. Okay waan jedhe eenyutu koottaa akka bifa keenyaatiin nama uumna eenyu koottaa jechuu jira eenyu yaamamu jira eenyu yaamu jira afaan Oromoon beektu. Ayyee abuu mo'aazinnan keenya afaan qaba hin dubbata uumama tokko 26. Aboo siin hin jenne. Sanuma si gaafadhe gabaabsi waan siin jedhe eenyutu koottaa jechuu jira eenyu yaamamu jira. Uumama tokko 26 irratti koottaa nama akka bifa keenyaatti akka fakkaatti keenyatti sanuma qoy goolii fi galchuu deemta waan siin jedhe na dhaggeeffadhu kofluun bu'aa beekumsaa mi bara obboleessa wangeeluma kee diduun kee in saalfadha. Waan inni waan amma sin qirqitutti hin jiru maa kofali siin hin jenne waan sagalee Waaqayyoo dubbisu akkaan jedhe afaan Oromoo salphaan. Isa gara gaaffii quraanaatti yeroo deebinu kofalla deeme. Sekendii takka dhaggeeffadhu eenyutu koottaa jechuu jira takkisuma tanaa eenyu. Isuma uumama irratti yaame sana. Eenyu siin jedhe eenyu seexaana moo Waaqayyo abba. Seexanni seexana yaamti malee seexanni Kiristoosin hin yaamti. Hin deebistu phenxeen eenyutu koottaa jechuu jira naa himi eenyu. Uumama tokko 26 irratti koottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaatti nama uumna jedhee inni dubbate eenyu achirratti. San ana si gaafate ka maana gaafata. Waaqayyoodha ka Waaqayyo jedhe. Waaqayyo kam Yesuus moo hafuura qulqullu moo abbaadha moo bakka takkaatti dubbatan. Waaqayyo abbaan qofaasaa miti kan inni uume ilma isaa Kiristoos wajjiniitiin kan inni jiru. Okay ammas ragaa eenyutu koottaa kan jedhe san eenyu. Waaqayyoodha. Waaqayyo kam
Waaqayyo abbaadha. Amen. Dhaggeeffadhaa jiran haalleluuyaa. Naa deebiste gobas bakkuma waaqayyoon abbaan koottaa nama uumnaa jedhe moo bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumnaa jedhe 26 irratti. Koottaa nama uumnaa jedhe moo bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumna jedhe. Bantii waaqaas lafaas uumamanii booda miti namni kan inni uumame. Ansan siin hin jenne beekee. Dhaggeeffadhu min konflikteef jedhame hin shawwadin. Koottaa kan jedhe sana koottaa nama uumnaa jedhe malee bantiiwwan waaqaa fi lafaatii mitimi. Uumamni iddoo tokkotti uumamtetti qofaasaatti kan uumeen qabu abbaan ilma hafuura qulqulluu wajjiniitiin jira. Okay, dhaggeeffadhu san siin gaafanne waan biraatitti kanarra hin ce'in akka konkolaataa makiinaan gommaan irraa bahee waan siin jedhe koottaa kan jedhe abbaadha naan jette maal goonaa koottaa jedheen jara saniin. Uumama kana isa jaan argamuuf isa jaan argamne kana uumnaa jedhe wajjumaatiin uuman. Koottaa nama uumnaa jedheen moo bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumnaa jedheen. Uumama hundumaa keessatti qofaasaa miti abbaan ilmi hafuura qulqulluu wajjiniitiin uume. Hafuura itti xixaan itti qabsiise gurbaa hafuurri itti galee amma kana amen karaarra si kaa'in jira. Koottaa Aadam nama uumnaa Aadam nama uumnaa jedheen moo bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumnaa koottaa na gargaaraa jedheen. Bantiin waaqaas uumamaadha bantiin lafaas uumamaadha addaamis uumamaadha waaqayyo tokkicha. Uuma hin dinnen koottaa nama uumnaa 26 naa baasi gartee naa baasaa jirana. Maale koota geeffadhu. Hold on. Ummanni harku jiran dhaggeeffadha. Eenyu amma naa baasi bakka san 26 seera uumamaa 26 naa baasi takka 26 dhaggeeffadha. Jarri pheenxeen akkatti wangeeluma siidutu jirtu dhaggeeffadha. Abbuu mu'aazii qabiin lallabatiin qo'isuu taragaaggayi ana wajjin haasaa jirta bar. Haa dubbisu wangeela halaaltu biyyi lafaa halaaltu qoy. Laalaa jiran. Amma uumama sanarraas baaste isa Qolaasiyaas irraas hin baasta. Hin baqatiin sanas immoo. Dhaabbadhu san Phaawulos waan sagalee waaqayyootu ergamaatiin si dubbachaa waan waaqaan si dubbadha ati Phaawulos natti dubbisa. Baqatteessa yuun seentu dhugaa waaqa. Dubbii Yesuus fiduu hin dandeessu waan Phaawulos malee. Phaawulos namticha biyya faranjiidha. Dhukkee sinirraa kaasee bar. Dhukkee. Okay, Phaawulos dhukkuma kaasa. Phaawulos dubbii Yesuus fidiyani yoo dhiira taate. Okay, guddisi bakka kiyya kanatti. Sumayya bakka kiyya guddisi. Guddisi waa. Amma pheenxeen gudiin qabatte. Yaa Rabbi kiyya mee gadi baasu waan haaraa yoo uumamteef hin beekan ijoo. Dhaggeeffadha. Gisee na bira dhuftan hin dalagu waan akkasii. Maali gaazama kun jagnuma wayii of gochaa jirta bar. Jeena taanaan dhiira taatu waan mati qotana deebisee nan diddee kuno amma jaallaa dhaatummaan dubbise. 26 sumaan dubbise sagalee waaqayyo hafuuraan dubbisi fooniin miti dubbisi mee asumaan. Onnee keensi erga Qolaasiyaas tokko 15 baasi achumaan. Dubbisi Phaawulos dubbii dabdaabbee isaa ergaa isaanii dubbisnaa bar wangeelaa mi. Dubbisi ka maa namtichi akka dubartii kooflaa maal tokko si Qolaasiyaa ageesse macaafni qulqulluun. Akka dubartii kooflaa ageesse. Dubbisi. Koi. Takka jaltii takka waan naa dubbisu sagalee waaqayyoo irratti dubbatti takka dubbisi. Atumaan dubbisi moo sagalee ta'e tana sagalee waaqayyoo. Waa hunda uumnaa jedhe moo nama uumnaa jedhee dhaggeeffadhaa pheenxeen akka itti kijibdu hongee irratti. Amma dubbisi. Ani immoo ibsa wayii kan kennu. Dhiisi ibsa kennu dhiisi abboo. Wayin soraati. Kan dubbisa. Sana booda gara afaanitti deemnee laallaa gara ibiru deemnee jillaalashii. Soraati. Kana booddee waaqayyo kottaa akka bifa keenyaa akka fakkaatti keenyaattis nama ni uumna. Isaan qurxummii galaanaa irratti simbiraa fi allaattii qilleensa keessa balali'an irratti horii qe'ee irratti bineensa lafa hundumaa irratti munyuqa lafa irra munyuqa hundumaa irrattis mootummaa qabaatan jedha. Kottaa akkasii ustaazu. Oye gabbo kun barsiisa keeti booda asota du wajjiniiti achi kaawwadhu atam abbuun waas wajjiniin dubbadha amma. Abasu ajaru ko inde maatu inde ko yaa dubbata sokkema. Kottaa kan jedhee garee afaan yookaan immoo afaan oriijinaalitti deebifnee ilaallee afaan singulaariidhaaf pluraanii inni fayyadama moo fayyadamu. Amma biraa fakkaatee waaqayyo hin dubbatamoo hin dubbatu kan jedhu irratti waliin ilaallachuma jechuudha. Si galee. Obboleessoo 27 irraa argatta isa amma dubbattu kana. 27 irraa dubbisi tokko 27 irraa dubbisi. Tokko 27 irraa dubbisi. Kurba qoy suuteedhi. Suutame. Abbo Mu'aaz isaaf dabarsitee? No an kana qofa ibsee inni irraa dhaaba.
asirratti waaqayyo kabajaadhaaf yookanis immoo akka qaama biraatti ofirraa godhe dubbachuun isaa kabajaadhaaf ta'uu isaa si agarsiisa. Dhiisa abbo waaqayyo kabajamaadha. Maaliif masaayii durumaanuu kabajamaadha waaqayyo dhiisi. Dhiisi obbo waaqayyo irraa ulfina maaltu fudhata duraanuu kabajamee jiraatan. Ijoon kiyya waanuma addaati. Seerluqattuun barbaanne on seerluqa jechuun nama waa beekuu gartee wantoota gartee seerluqa gartee pluraalii fi singulaarii kasaanittuu deemuutu jiru. Ijoon kiyya bakka amma dubbiste irratti Ahmad kootaa nama uumnaa jedhe moo bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumnaa jedhe? Nama uumnedha. Goobas sanyii nama uumna jedhe moo bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumna jedhe bakka san irratti? 26 irratti nama uumnaa jedhe. Goobas ameen eenyu kan koota abbaadha jettee miti kan yaame miti? Waaqayyoodha. Abbaadha naan jette kan hindi dinka waaqayyo san eenyu yennaan ilma moo afura qulqullu moo abba yennaan abba naan jette daqiiqaa muraasa dura miti? Namni dubbatu yoo jiraate akka macaafa qulqulluutti haa dubbatu jedha sagalee